Jaalala keessatti wantoota lamaan kanarraa of eeguu qabdan. Inni jalqabaa wal eegumsa. Wal eegumsa jechuun yoo isheen bilbilte malee ani hin bilbilu, yoo inni bilbile malee ani hin bilbilu jettanii wal hin eegina. Tokko keessan keessaa yeruma isinitti tole waliif bilbilu. Tarii immoo nama sana itti tolee bilbila yoo siif kaasuu hin dandeenye barreessuufi. Yoo ganama ani bilbile isheen galgala yookiin guyyaa bilbiluu qabdi jettanii kan wal eegdan yoo ta'e jaalalli keessan suni yeroodhaan booda qorraa deema. Yaadni akkanaatu gaafa sammuu kee keessa dhufe ka'ee ati ishee eegda yookiin isa eegda jechuudha. Kanaaf eegumsi gidduu keessan keessa jiraachuu hin qabu. Maaliif jennaan sa'aatii itti waliif barreessitan yookiin waliif bilbiltan dhaabbataa wanta ta'e tokko irratti ol kaawwachuudha qabdan. Jalqabumaa jechuudha walitti isin hin buusu waan ta'eef. Garuu wal eegumsi jiraate taanaan jaalalli keessan sun mancaa deema. Egaa gibbiin wal murkii qabu balballi banaa bulaa jedhama mitire. Jaalalli illee akkasuma jechuudha. Wal murkiin jiraate taanaan yoo isheen bilbilte malee ani hin bilbilu, yoo inni bilbile malee hin bilbilu, yoo inni barreesse malee ani hin barreessuun hin danda'amu jaalala keessatti. Maaliif wal hubachuun barbaachisaa waan ta'eef jechuudha. Haa ta'uyyuu malee yeruma hunda nama tokkichatu bilbila yoo ta'e, nama tokkichatu barreessa yoo ta'e, namni tokko yoo barreeffameef malee hin deebisu yoo ta'e, yoo bilbilameef malee hin kaasu yoo ta'e, jaalalli kun immoo jaalala gam lamaan jiru miti. Jaalala gam tokkeedha jedhama. Jaalalli gam tokkee kun immoo galaana keessa dhaabbatanii bishaan dheebuchuudhaan tokko jechuudha. Maaliif jennaan jaalalli suni hangam akkasitti ulfaachaa jiru namni sun siif beekuu hin danda'u tasumaa jechuudha. Ba'aati baattee jirtu immoo namni tokko yoo siif beekuu hin dandeenye si gargaaruu illee hin danda'u. Jaalala keessatti immoo dirqama wal gargaarsi jechuudha. Tarii isheetti hin tolle, tarii isatti hin tolle, inni kun immoo wal hubannoodha. Yeroo itti hin tolle sanatti yoo ati kaastee bilbilteef yoo nama sana yaadatte omaayyuu rakkina hin qabu jechuudha. Garuu yeruma hundaati jiraachuu keetiyyuu nama sana ofiif of yaadachiista yoo ta'e immoo jaalalli kun jaalala gamtokkee waan ta'eef yoo dhaabbateeyyuu waan nama garaa nama nyaatu miti jechuudha. Jaalala akkana maaliifi jaalala gamtokkee waan ta'eef. Inni lammaffaani badii nama tokkootiif tokko dhiifama gaafachuu hin qabu jedhaan akka kootti jechuudha. Namoonni yeroo hedduu yeroo dubbatan ay badii isaatiif yoo dhiifama gaafadhe, badii isheetiif yoo dhiifama gaafadhe rakkoo hin qabu kan jedhan illee jiru. Garuu ani isa kanatti hin amanu. Maaliif jennaan badiin xiqqoo hin qabu. Badiin xiqqoon tun immoo guyyuma kara guyyaatti badii ol guddaatti deemaa jechuudha. Kanaaf namni tokko yoo dogongora isheen qabaatte ishumti mataa isheetiin dhiifama si gaafachuudha qabdi. Badii isheetiif dhiifama gaafachuu hin qabdu. Badiin kuni har'a irra naa darbee dhiifama na gaafatee jira, borus immoo irra naa darbee dhiifama na gaafate yookiin dhiifama na gaafatti jedhee daran akka badii biraa hojjetu nama sana gargaaru jechuudha. Kanaaf namni suni badii ni qaba taanaan badii xiqqaa sanarratti dhiifama akka gaafatu gochuu. Dhiifama akka gaafatuuf immoo wanti hedduun salphaadha jechuudha. Maaliif namni sunis akka balleesse hin beeka. Tokkoffaa namni sunis akka balleesse hin beeka. Garuu ati badii isaa sanaaf dhiifama gaafatta taanaan badii biraatiif nama kana affeeraa jirta jechuudha. Badiin kunis immoo yeroodhaan booda babal'atee gara badii guddaatti adeema waan ta'eef. Asumaanis kanan isiniif kaasuu barbaadu obboleettiin keenya tokko yeroo darbe keessa gama keessatti na dubbistee turte. Jaalalleen kan koo badii guddaan irratti raawwate illee osuma waa tokko ittiin fakkaatiin akka nama badii tokkoyyuu hin balleessineetti naanaasa'a. Umaayyuu hin fakkaatu tasumaayyuu. Garuu kun amala isaatii jettee naaf ibsite jechuudha. Namni tokko badii akka balleesse hin beeka. Amala isaatii wanti jedhamullee hin jiru jechuudha. Namni dogongora ni qaba taanaan dogongora ni qabaadha. Amala isaatii yookiin uumama isaatii wanti jedhamu dhala namaatirra hin jiru. Maaliif badiidha waan ta'eef dogongora waan ta'eef jechuudha. Dogongora san immoo abbichi hojjechuusaa raawwachuusaa hin beeka waan ta'eef garuu maalinni namni amala namootaa keessatti wanti mul'atu gama dubartootaatiinis akkasuma gama dhiirotaatiinis hin mo'amu wantoonni jedhan tokko ni jira jechuudha. Namoota tokko bakka ani mo'amuu hin qabu dhiifama gaafachuun du'a caalaa kan itti ulfaatutu jira jechuudha. Inni kun immoo no wanta akkanaa kun dadhabbina malee gootummaa miti. Namoota tokko biratti gootummaa ta'etti mul'ata. Dhiifama gaafachuun immoo nama dadhabaa akka waan ta'etti kan itti mul'atutu jira jechuudha. Dhiifama nama gaafachuun badii ofiitiif dhiifama nama gaafachuun gootummaadha malee dadhabummaa miti. Kana sirriitti hubachuudha qabdan jechuudha. Dabalataanis immoo warreen namni kun amala isaati jettanii fudhattan immoo namni tokko amala isaatiin namni tokko amala badaa osoo qabaate iddoo kanatti wanti isiniif ibsu jaalala keessatti nama sirriidha ta'a.
namoota tokko tokko argitaniitu yoo ta'e namni kun nama ta'uu miti nama jallaadha kan jedhanii maqaa itti moggaasan namoonni tokko tokko jiru beektu. Dubartiin takka takka illee ay dubartii taatu miti isheen nama taatu miti kan jedhamtee maqaa itti moggaafamu. Garuu jaalala keessa seentee dubartiin sun haadha manaa gaarii nama sirrii yeroo isheen taatutu jira. Maaliif jaalalatu sirreessa waan ta'eef. Akkasumas jaalala keessa seenee namni sun jaalala san keessatti aarsaan inni kaffal dubartii sanaaf bitamee jaalala sanaaf bitamee jechuudha. Nama sirrii yeroo ta'utu jira. Indee namni kun ukkoo nama akkanaatti ture yeroo jedhame immoo haasa'amutu jira jechuudha. Kana jechuunis jaalalli nama sirrii hin taane tokkollee ni sirreessa waan ta'eef amala uumamaa isaati jettanii namni tokko badii dalagu badii sanarratti hin deeggarinaan isin jedha. Namni tokko dirqama badii isaa sana ofiif beekee isin dhiifama gaafachuu qabu. Akka dhiifama isin gaafatuuf immoo isin kabaja mataa keessanii eegsisuudhaanii jechuudha.